Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota viidiyoo kanaa marti keessanuu kabbadaa siraatii guyyaa irraa viidiyoo gabaabduu ibsa dhaabbata keenyaa yookaan immoo weebsaayitii kaampaanii keenya dhaabbata Alfaa kan nuti waliin ilaallu ta'a jechuudha. Keessumaayyuu warroota dhaabbata keenya waliin hojjetaa jirtan warroota iimeelii keessaniin yuuzarneemii keessaniin paaswordii keessaniin dhaabbata keenya waliin paakeejii isin irratti galmooftaniin kaampaaniin keenya leenjii weebsaayitii keessan irratti isin gallakkiseetin jechuudha. Kanaaf gabaabsii kan kiyya irraa kaasee isinitti agarsiisa. Isin immoo haaluma sanaan kan keessan itti galchitanii iimeelii keessanii fi paaswordii keessan itti galchuudhaan namni tokko nama miseensa kaampaanii ta'u iimeelii fi paaswordii isaatiin kan inni miseensa kaampaanii kanaa ta'uudha. Isa kanatti galchitanii gabaabumatti leenjii isaa onlaayiniidhaan fudhachuu akkamitti akka dandeenyu eessa keessatti akka argamu isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaafiyyuu kallattumaan nama gara weebsaayitii yookaan immoo daataa googiliitti isin fudhadha jechuudha. Weebsaayitii isaa argachuudhaaf kan dirqama googilii yookaan kiroomii isheen jettu ni jirti miti asirratti akkuma argitan kana jechuudha. Googil kan jedhu ni jira jechuudha. Akkasuma immoo kiroomiin ni jira jechuudha. Kanaaf ani amma fakkeenyaaf googilii irra isinitti agarsiisa. Isinis kiroomis qabaadha, googilis qabaadha, kan lamaan keessaa tokko fayyadamuu qabdu jechuudha. Kanaaf googilii seenaa. Egaa amma kanaan ani sarchi godhe jechuudha gubbaa isaati irratti kaampaanii kana kallattumaan isin sarchi gootanii waan hin beekneef amma gabaabumatti innaa sarchi gootan www jechuudhaan kan isin sarchi gochuu qabdu jechuudha. www alfaa alfaa geeniwuun jettanii raawwattaniin mallattoo tuqaatti gootaniit achumaan koom jettaniin jechuudha. Ingidiya asirratti alfaa geeniwuun koom kan jedhu kun haala kanaan isinii dhufa yoo dhufu baate sarchi gootu jechuudha. Ani fakkeenyaaf amma kanuma gara gadiitti jiru kana innaan tuqe haala inni ittiin naaf fidu ilaala. እንግዲህ ብሬክስሩ ሼር ካምፓኒ ናን ጀራ haala kanaan naaf fideera asirratti bakki lakkoofsa bilbilaa jiru ni jira, weebsaayitiin ni jira, daayirekshinii isaa, maappiin isaa ni jira jechuudha. Gabaabumatti gara gadii kanatti innaa dhuftan alfaa geeniwuun koom kan jettu ni jirti jechuudha. Yookaan immoo haasxaa isaa yookaan alaabaa isaa duukarraa illee kan qabdu ni jirti. Jalatti immoo alfaa geeniwuun jedhee bireeksiruu tireeding kan jedhu ni jira dubbisoonni sun jechuudha. Gabaabumatti ishee gadan tuqa jechuudha. Alfaa geeniwuun ishee jettu gaafa gadi tuqu kallattumaan gara weebsaayitii guddicha kaampaanii keenyatti kan inni nageessu jechuudha. Ilaala haala kanaan naaf fideeti jira. Bireeksiruu tireeding jedhee naaf fide miti. As jalatti maaltu jira seetan abaawut waa'ee duraa duuba kaampaaniin keenya maal akka ta'e akkamittiin gara kaampaanii kanaatti dhufuun akka danda'amee fi waa'ee leenjisaa baay'ee isaa asirratti qoqqoodee jira jechuudha gaggabaabsitiina. Akkasumas immoo adireesii isaa iddoo itti argamu boolee madaalamii ta'uusaa as Finfinnee jechuudha yookaan immoo Itoophiyaa keessa magaalaa Finfinnee boolee madaalamiitti kan inni argamu. Fooqii sadaffaa irratti yookaan immoo darbii sadaffaa irratti kan inni argamu fooqii Heelzar Taawur jedhamu irratti jechuudha. Akkasumas immoo lakkoofsi booksii isaa ni jira 11 kan jiru ni jira. Dabalataan lakkoofsi bilbilaa ni jira gara gadiitti, iimeelii isaa ni jira. Akkasuma peejiin isaa feesbuukadhaan, yuutuubiidhaan, teelegiraamii fi tiwiitariidhaan ni jira jechuudha. Asirratti kan argatan kun odoo isaan tuttanii kallattumaan garasitti isin geessu jechuudha. Egaa kan amma kallattumaan ani maalan godha seetanii miseensa dhaabbata kanaa waan ta'ee jiruuf onlaayiniidhaan leenjisa akkitti fudhachuu danda'a yookaan immoo egaa miseensa ta'e eegan iimeelii qabaadhee eegan paaswordii qabaadhee akkamitti itti galchiitanii itti ilaaluu danda'a. Isa dhusan gabaabumatti agarsiisa jechuudha. Hubadhaa. Asirraa gubbaa irratti gara harka bitaatiin jechuudha. Gara harka bitaatiin gara harka mirgaatiin mallattoo sadii sararoonni sadii wal qixxaatanii jiru jechuudha. Sararoota sadeen kana innaan tuqutti haala kanaan naaf fida jechuudha. Innaan sarara sadii sana tuqa jechuudha. Isaan keessaa hoom, about, headquarter, shop, contact ni jira jechuudha. Isaan kana bira ni dabarra. Kan nurraa eegamu yoo warra miseensa hin taane ta'e galmaa'uu gaafa barbaannu register goona. Garuu galmee yoo hin barbaanne yoo miseensa taanee jiran taane kallattumaan maal goona loogiin jennaan jechuudha. Maaliif iimeelii fi paaswordii waan qabnuuf jechuudha.
nuti miseensa kaampaanichaa taanee waan jirruuf jechuudha. Asitti ani duratti loogiin jedhee waan isinifanii qo'aa baay'eetan isinitti agarsiisa. Ifama. Egaa hoggaan loogii jedheen haala kanaan kan inni naaf fidu jechuudha. Asitti iddoo duwwaa kanatti maalan guuta seetanii iimeeli iddoo jedhu kanatti iimeelii kiyyan galcha jechuudha. Iimeelii kiyya nan galcha. Haala kanaan ergan iimeelii kiyya galchee immoo asitti yuuzarneemii yookaan immoo paaswordi kan jedhamu ni jira jechuudha. Isallee nan galcha jechuudha. Amma ilaaladha. Haala kanaan ergan galchee booda submit isheen jettu sun magariisa tanan gadi qaba jechuudha. Submit gaafan jedhuun gubbaarratti sarchi gochaatu jira eegadha. Haala kanaan gara keessatti na fudhata jechuudha. Hubadhaa. Ani bakka amma gara keessatti seenuu danda'eera jechuudha. Maaliif maamila ta'ee waan hin jiruuf jechuudha. As keessatti wantoonni ani barbaadu hundi ni jiru jechuudha. Ammas immoo wantoota guutumaan guututti immoo leenjii iddoon leenjiin isaa jiru argachuudhaaf maal gochuun qaba? Sararoonni sadi gubbaarratti dalga sararamanii kan jiran ni jiru jechuudha. Isaan keessa gara harka bitaatti kan aantu sana ennaa fudhadheetoni ishee gadi tuqee haala kanaan naa fida jechuudha. Ennaan gadi tuqee haala kanaan naa fidu gubbaarratti daashboordii, maayiniitwoorkii akkasumas immoo meeseejii seentarii sanaa galitti barreeffamoonni adda addaa ni jiru. Amma ni gabaabumaan iddoo leenjiin anaaf kenname paakeejiin kiyya fakkeenyaaf paakeejiin kiyya giriin paakeejiidha. Qabbaa qabxii 400 jechuudha. Isa irratti leenjiin anaaf kenname kamtu jira isa jechuudhaaf gabaabumatti isinitti agarsiisa. Eessa keessa seennee arganna hundi keenyayyuu akka paakeejii keenyatti leenjii sana argachuudhaaf kinoo ishee e-learning jettu sana barreeffama of jalaa qabdu koorsii jedheetoonii barreeffama e-learning isheen jettu tun gadi tuqna jechuudha. Haala kanaan ishee gadi yeroo tuqna immoo haala kanaan kanneen nuuf fidu ta'a jechuudha. Asirratti yeloo paakeejiidhaan yeloo amaariffaan jechuudha. Paakeejii afaan Oromoofaatiin paakeejii yelootiin jechuudha. Hundumaa isaaniitti asirratti teessiteetii jira jechuudha. Garuu asirratti gaafa ilaalle kallattumaan guutuusaa argachuu hin dandeenyu. Kan nuti argachuu dandeenyu jalqaba irratti koorsis jedhee raawwateetoni kaataaloog kan jedhu ni jira jechuudha. Ishee san gadan tuqa jechuudha. Gaafan gadi tuqu ilaala. Kaataaloog afaan Ingiliffaatiin kan isheen barreeffamee jirtu isheen gadi tuqa. Gaafan gadi tuqu anamma leenjiiwwan anaaf kenname as keessatti nan argadha jechuudha. Hubadhaa asirratti yeloo paakeejii Ingiliffaan purpose of life Ingiliffaan waa'ee diriimii Ingiliffaan goal setting Ingiliffaan action planning Ingiliffaan mental banking leenjii yeloo irratti kennamu achirratti ni jira jechuudha. Amaariffaan illee akkasuma afaan Oromoofaatiin illee ni jiru. Hanga kamitti hanga paartii shaniititti jiru jechuudha. Fakkeenya paartii jalqabaa osoo laallee paartii afaan Oromoofaatiin yeloo paakeejii kan jedhu kanarratti afaan Oromoofaatiin paartii jalqabaa gaafa laallu ishuman gadi tuqa jechuudha. Paartiiwwan kan jettu sana asirrattis paartiiwwan viidiyoo jedhee jira jechuudha. Asirratti kan jiru viidiyoodha jechuudha. Viidiyoon kun leenjii nuu kennamedha. Viidiyoon kun daawunlood godhamuus hin danda'amu. Asumarratti namni tokko paakeejii isaatti seenee ilaala jechuudha. Kanaaf gadan tuqa jechuudha. Eessa ishee mallattoo dhaabduu fi bantu tana jechuudha. Gaafan ishee gadi tuqe haala kanaan sarchi ni godha. Yoon barbaade guddisuu nan danda'a viidiyoo kana jechuudha. Haala kanaan akka sirriitti natti mul'atu gochuu nan danda'a jechuudha. Sana booda haala kanaan kan inni banu jechuudha. Amma gara viidiyoo banuutti kan inni deematoo ni jiru jechuudha. Ilaaladha. Kallattumaan gara leenjicha nuu kennameetti namoota leenjii kana nuu qopheessan irratti garasitti kan inni nuu fudhatu jechuudha. Adeemsa cimaa breakthrough training jedha. Mul'ata jedha.
Xaansuudhaan leenjisaan kabbadaa gadaatiidha. Leenjii tokkoffaadha jechuudha. Paartii 1 jechuun leenjii tokkoffaadha jechuudha. Finfinnee Itoophiyaarraa bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Guyyaarraa leenjii adeemsa cimaa yookiin powerful process jedhamu. So haala kanaan kan leenjiin isaa nuu qophaa'ee jiru jechuudha. Kanaaf nuti iddoo jirrutti teenyitoonni moobaayila keenya leenjisaa akka fudhachuu dandeenyu haala kanaan jechuudha. Kanaaf kun leenjiiwwan kanaa fi kan kana fakkaatan hedduun isaanii bifa kanaan qindaa'aniiti kan isaan jiran jechuudha. Amma paartii 1 ilaalleerra waan ta'eef asalatti PDF'dhaan daataawwan nuti guunnu ni jira. Isaan illee guutuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Baay'ee isaanii afaan Amaariffaatiin kan isaan qophaa'anii. Fakkeenyaaf immoo paartii 2 osoo ilaalle asumarraan paartii 2 osoo ilaalle amma gara paartii 2tti kan nuti seennu jechuudha. Leenjisaan paartii 2tis viidiyoodhaan asitti qophaa'ee jira jechuudha. Haala kanaan leenjisaan kun immoo Kaasuu Jaamboo jedhama jechuudha. Innis leenjii bifa kanaan kan qophaa'e kaampaaniin keenya viidiyoodhaan haala kanaan nu gadhiisee jira jechuudha. Kanaaf leenjiiwwan kana hunda isaaniitu iyyuu irra teenyee yaadannoo qabachaa ta'anii dhaggeeffatuu qabna jechuudha marti keenya iyyuu. Innaa dhaggeeffanne immoo bu'aa hedduu kan itti argamsiisuu dandeenyu leenjii kanarraa jechuudha. Asirraa waan baranne gara gochaatti jijjiiruudhaan jiruuf jireenya keenya irratti bu'aa guddaa irraa argamsiisuu dandeenya jechuudha. Kaka'umsa mo'achuu injifachuudhaaf eenyummaa isiniif kenna jechuudha. Inni lammaffaan immoo abjuu qabaachuun onnee namaaf kenna jechuudha. Onnachuu isiniif kenna. Nama onnee qabutu jiruu isaa keessatti waa hedduu argachuu danda'a. Sodaattuun cooma hin murattu jaa Oromoo nama mammaaku. Sodaattuun cooma hin murattu. Kana jechuun maal jechuudha? Jiruu isaa keessatti wanta isa fayyaduu danda'u. Jiruu isaa keessatti wanta ittiin injifachuu danda'u. Maatii isaa keessatti. Egaa haala kanaan leenjiiwwan kaampaaniin keenya nu qopheessan hedduun isaanii afaan Amaariffaan, Oromoffaatiin illee, Ingiliffaan illee, Tigiriffaan illee haala kanaan qophaa'aniitu jiru jechuudha. Ammallee itti dabalamaa ta'uun kan isaan deematu jiran. Kanaaf nuti sadarkaa humni keenya danda'een miseensa kaampaanichaa taanee leenjii sadarkaa keenya irratti nu kennamu fudhachuu dandeenya. Onlaayiniidhaan as keessa seenuudhaan jechuudha. Kanaaf isa kana xiyyeeffannootti kennitanii hordofuudha qabdu jechuudha. Irra deebi'ee isinitti agarsiisuu nan danda'a kan itti seenuu dandeessan jechuudha. Mallattoowwan gubbaa saroota sadeen gara diddiiranii jiran keessa kan gara harka bitaatti galagaltee jirtu gaafatannu moobaayila keenya irratti jechuudha. Warri laaptooppii qabnu immoo iyyuu laaptooppii irratti agas mara naman dhibu jechuudha. Garuu warroota moobaayila qabnu irra caalan keenya jechuudha. Kanaaf as keessa erga haala kanaan nu fidee booda e-learning ishee jettu sana tuquu qabnu jechuudha. Ishee gaafa tuqnu haala kanaan kan inni nu fidu erga nu fidee booda immoo gubbuma kanatti courses catalog isheen jettu tun ni jirtu jechuudha. Ishee tuquu qabna dirqama jechuudha. Catalog ishee jettu tana gaafa tuqu ilaala. Leenjiiwwan ani barbaadu hundi isaa as keessatti jira jechuudha. Kan amma isinitti agarsiisan jechuudha. Kanaaf haala kanaan leenjiiwwan isaanii seentanii dhaggeeffachuudha qabdu. Daqiiqaa hanga isaan gafee dheeratu garuu leenjisaa baay'ee bu'a qabeessa waan ta'eef sirriitti hordofuun dirqama keenya ta'a jechuudha. So haala kanaan miseensa kaampaanii keenya ta'aniituuni as keessatti waa hedduu arguu ni dandeenya. Dabalatammoo iyyuu kan nuti arguu dandeenyu as keessatti maani seetanii ammallee as keessatti gaafa deemu maayinii tokko iddoo jedhu kanarratti maal arguu ni dandeenya namoota nu faana hojjetaa jiran namoota miila keenya jala jiran arguu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti kan jiru iddoo pilaan jettee tooni sana gaditti jiiniyaal loogii 3 isheen jettu gaafa gadi tuqnu kallattumaan ishee gaafa tuqnu mallattoowwan shanan kun nuuf fidu jechuudha. Isaan keessaa mallattoodhuma jalqabaa osoo fudhanne mallattoodhuma jalqabaa osoo gaafa gadi tuqnu asitti namoota nu faana hojjetaa jiran. Fakkeenyaaf gubbaatti kan jiru ana kun isaanii kan sana gadi jiran namoota ana faana hojjetaa jiranidha jechuudha. Isaan hundi isaaniitu jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf kiyyarratti osoo gadi tuqe namoota ana faana hojjetaa jiran daayirektii kiyya kan ta'an ni teechisa jechuudha kaampaanii. Haala kanaan kun isaan daayirektii kiyya warroonni daayirektii kiyya ta'anii jiran jechuudha. Fakkeenyaaf ana gaditti immoo warroota jiran jala deemituun ilaaluu kan itti danda'u haaluma kanaan fakkeenyaaf gara harka mirgaa kanaan osoo hin tuqe namoota sana asiin jiran illee natti agarsiisa jechuudha. As jalallee namoota jiran hundi isaanii natti agarsiisa jechuudha. Hubadhaa.
Kanaaf bifa kanaan namoota hedduu namoota nu faana hojjetaa jiran ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Siniif ifa jedhee nan yaada. Wanta siniif hin galle gabaabsitee immoo gara biraatiin ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf wanti siniif hin galle yoo jiraate na gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Irra deebi'ee gaafa laallu mallattoon itti aanus ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf mallattoo ishee lammataa irratti gaafa seennu isheen immoo haala kanaan kan isheen nuuf fiddu jechuudha. Inni jalqabaatiif inni kun garaagarummaa qaba jechuudha. Asitti amma gubbaarratti maqaa kiyya jedheera miti. Gubbaarratti ilaala maqootiin afaanatti aananiitu hin jiranidha. Sanatti aansee maqaa kiyyarra gaafa deemnu namoota na faana jiranidha. Asiin gadi immoo kan jiran baay'eedha. Isa alatti kan namooti hedduun ni jiru. Hundi isaaniitiyyuu eessa akka jiran immoo as gubbaarratti ni agarsiisa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan hundi keessaniyyuu onlaayiniidhaan namoota si faana hojjetaa jiran ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Egaa viidiyoon isaa kana fakkaata. Wantoonni isiniif hin galle yoo jiraatan viidiyoo biraa irra deddeebi'ee isinitti agarsiisuu nan danda'a. As keessatti wantoonni hedduun ni jiru jechuudha. Ammaaf garuu dhugaa viidiyoo isaatis akka nu walaan dheeranneef jechuudha. Galatooma iddoo jirtanitti galgala gaarii isiniif hawwa.